Mubee ilma biyyaa, mubee ilma qomoo, qaalii ilma sabaa sabboonaa Oromoo, gara laafessa koo kalonneen qulqulluu, arjaa harki bal'aa kan gaarummaan tulluu, kan keessan deebine dhiira garaan tokkoo, onna ta'a gaarummaa, birmata gaaf rakkoo, tiksaa seenaaf duudhaa imaanaa abbootaa, baataa kaayyoo sabaa, guddisaa dhalootaa, si jechuun hammeenya shirafaa dideema, gaarummaatu nama ta'ee lafa deema. Waan sin jedhun dhabee siif jechan dhabaa, galatoom qaalii koo qaalii ilma sabaa, oolmaa sanaaf oolte gaarummaa kee danuu, gaaf tokko milkaa'ee siifan baasaam anuu, arjaa koo garraamii tolaa afaan dammaa, naaf jiraadhu bulii mubaarak musammaa, hamtuun sin argatiin sin danda'iin homtuu, waaqna sirraa qabu ija bulguuf hamtuu, waan yaaddeen milkaa'i lafa yaadde ga'i, ilma gabaa miti ilma sabaa ta'i. Danqaa karaa keerraa haa buqqa'u jigee, milkoomina dachaa haa argu iji kee, bara jireenya kee gammadaa jiraadhu, waan jedhuun dhabeem galatoom ulfaadhu. Arjaa koo garraamii tola afaan dammaa, naaf jiraadhu bulii mubaarak musammaa. Hi everybody. Hi my student, relevant student. I am teacher of English language in the world, and I am strong teacher, and I am amazing teacher, and best of the best teacher. Today's burning name. Come on. Name, say, name, Maroc 00, Maroc 007, Maroc 007, Sushana, Boca 07, Boca 087, Abo Abdo, Bolo, Disedambara, Dasambara, Dano Tontawan, Dono Tontamana, Dono Ton, Dono Ton, Captain Amadas, Captain Adasa, Captain Amadis, Captain Madesa. Thank you. This is very professional name. M is 3 leg and 3 head to head. R is 1 leg and 2 head. R is 1 leg and 2 head. 0 is your head. Code is 2, 1 head, 2 finger and 1 leg. Please like the video and invite your friend. Come burning my class. I am teacher of English language in the world. Bye bye. What is this?
again, how much leg, how much head, how much finger? This is my question. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Fayyisa YouTube kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga viidiyoo kiyyaatitti akkana wajjin turtan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa har'a viidiyoo ani qabadhee isiniif dhiyaadhee mata dureen isaa galataa. Innis eenyutu galateeffatama yoo jettan gaa TikTok irratti namni hin jiru Mubaarak Masummaati. Mubaarak Masummaa namni galateeffatamu eenyuttanii gaafachuu dandeessu. Mubaarak Masummaa namni galateeffachuu barbaadu, namni galata isaa galchuu barbaadu biqiltuudha. Biqiltuun kan akkuma beekamu kitaaba ajaa'ibaa, kitaaba walaloowwan adda addaa, walaloowwan ajaa'ibaa adda addaa kan of keessaa qaban qopheessitee jirti. haa ta'u malee kitaabni ishee parsantii 75 irra gahee jira. Parsantii 25 hafaa jechuudha. Parsantaa isaaf san kitaaba san galmaan gaachuudhaaf kitaaba kana hojjechuudhaaf biqiltuun nama waggaa tokko ol kitaaba kanatti laffa'aa turedha yookiin adeemsa guddaa keessa turedha jechuudha. Haa ta'u malee Mubaarak Masummaa gama TikToktiin ishii qindeesse jechuudha. Geemii guyyaa geemii qaxaree fi nama geemii wajjin taphattu qopheesse fi geemii taphattee uummata Oromoo bal'aa fuulduratti geemii taphattee tapha geemii saniin kitaaba ishee parsantaa fi kana akka itti xumurratti kan godhe Mubaarak Masummaati. Isheenis immoo jalqabuma akkuma jalqaba irratti argitanitti bifa walalooti, bifa walaloo ajaa'iba ta'een Mubaarak Masummaa galateeffattee jirti jechuudha. Egaa namoonni biqiltuu jala TikTok biqiltuu jala seentanii walaloowwan ishiin barreessite argitan baay'ee kan namatti tolu, baay'ee kan dinqisiifattuudha. Dhiifama. Baay'ee nama dinqisiifamuu qabuudha. Kanaafuu jechuudha kitaaba ishee keessatti kan walaloowwan ajaa'ibaa uumamaan kan namni tokko uumamaan dandeetti uumamaan isheedha kenne. Kana mooyitu akka ummataaf kitaabni kun kuusaan kitaaba jaalalaa kun ummataaf gara hojiitti ce'ee ummataaf akka hiramu ummata bira akka ga'uuf Mubaarak Masummaa aarsaa guddaa kaffaluudhaan akkasumas giiftii leenca lama kennuudhaan isaa firaaworii libbi garsi wantoota adda addaa kennuudhaan mo'achiisee jira jechuudha. Anillee Mubaarak Masummaa guddaa galata guddaa qabda. Mubaarak Masummaa kana qofa TikTok irratti geemii qofa osoo hin ta'in namoota rakkatan hedduu bira dhaabbachuudhaan beekama. Dhugaa addunyaa dhuma hin qabne siifaa kennu jechuun barbaada. Anillee dabalateeti viidiyoon kiyyaasuma irratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaannaa turaadha. Viidiyoo kana share like gochuu hin dagatinaadha. Maaliif egaa biqiltuun intala Oromoo saba guddaati. Kitaabni ishee kun immoo guyyaa hojiirra oolee gara uummataatti raabsan wantoota hedduu irraa barachuu dandeenya. Wantoota hedduu warroonni xalayaa barreessuu barbaadan, xalayaa jaalalaa, wantoota adda addaa barreessuu barbaadan of hin cinqin osoo sammuu keessanii ciqin kitaaba biqiltuu banuudhaan xalayaa jaalalaa, xalayaa akkasumas walaloowwan adda addaa barreessuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu like share gochuudhaan viidiyoo kana nisiniin jedha. Galatooma.